شمركم كل سديت وقافي جالا نقافتي أنو كشمركم كل سديت قافي جالا نقافتي قبين تبني كم كل سدين نقافتي جيبوا ميديا تاعي شمر مقابل ليسو ما ليشو أنا لا رجعت كتكتكب كم نقول تيك توك نقافتي كم لما مسنجر نقافتي كم توك سناب شات نقافتي كم سدي تليجرام نقافتي أنو خلنا تبني ها خلا خير سامو نمني توكو ما نترى في النال ليفر رجو جيني في هذه بس كأن كانوا زمان الأكبر كسر راسي يا والله بروح يا من تاتك أبى تفس جالتني السلام عليكم جتشو الموقع في جالاتي متيو كستوبد أنا قات يا مجاتنا أنا قات ما أعرف كذا تجرب مالك أنت وانك شمرنا ما قافت ولا يوجرات أما كم مقصد يتي مالك إلى كوت وام سينا مثلا أنت سقافة مرة نجارة تنجتي الله علم أبون سيامة اللين فلو ديفهم أنا قولي بروح يان lubbuu yoo nu jiraatte waan baay'ee arguufteen waan baay'ee dhageenyas kun immoo maqaballeessoo shamarraniiti malee yookiin ittiin beekamtii argachuuf malee kun hundi wanta dhugaa irratti hundaa'e miti sirumaa ajaa'iba qaba siriina mucaasun jechuudha beekamtii argachuudhaaf shamarri 13,000tu jaalala na gaafate torbamoo boroo natti dhufte subii salaata jedha siriin qaanaa xiqqoomallee yaa rabbi sila inni bareedni isaa gamne caalati moo maaluma isaatu amma mucaa kana isa caalee utuulleen kun mucaan kun namni agarree malee aadii natti fakkaate aadii gaafatte shamara lakkaa'ee feesbuukii tiktokii kanneen walitti lakkaawwateeti 13,000 gahee ijoollee amma argeeraan inde akkas godhate malee eessatti shamarri usitti nama gaafate oduma ta'eeyyuu shamara takkaa lama yee osoma yee ta'eeyyuu osoma mucaan kun yuume nama jaalalaan qabame ta'ee maraate ta'e ani mucaa kan hamman argee miidiyaa irratti argeen beeku dhugaa dubbachuuf inna maqaballeessuudha dhugaa kun obboleessoo maqaballeessuudhaa fi akkasuma shamarran gadxiqqeessuu amlee ishee buusu nun boostu amlee wayituun namni si gaafate wayitu hin jiru namni si faana fiigee wayitu hin jiru ofuma keetti odeessite malee kun hundi beekamtii argachuuf shamara amilee nu cabsuuf malee wanta shamarri kana hunda si gootee miti dhugaa sitti maa jechuudha hande si 13,000 yoo feesbuuk dhaan aadii si gaafatte bakka namni aadii nama gaafate janajjanumaa fi aadii fi jaalala walii baradhu dura inni namni tokko yoo aadii gaafate inni aadii sui fooloos walitti walakkaawwateetuma nama 13,000 godhate malee eessatti shamarran 13,000 inni taayituma shii lakkaa oole wajjin qabdu ati shamarran masan gaggeessaa waltee jechuudha barate dhugaa rabbi nama ajaa'iba bare gudii arguu fi beera fuudhan jedha oromoon keenya hummeeku nis guduma argina bara miidiyaa kana gubbaatti waanuma inni deemaa jiru hin beeknu bare waanuma deemaa jiru hin beeknu amma immoo jedhanii amilee nu cabsuudhaaf shamara 13,000tu na gaafate inni saba akkuma ibsaan jedhu fooloo gaafatanii fooloo fi aadii gaafatanii inni ishee walitti dadammaratee raawwateeti miidiyaa irratti beekamtii argadhaa qo'ee kanaan jedhe si jammari moo subaa dhufte torba suba ganama boroo dhufte balbalan irratti rukutti takka fa'aa ol seente akkamitti sobda obboleessu maali soomna gana ga'u maali bara sirraa bushaa yommuu namuma oduu jechuun nama maal jedhee dubbadha waanuma dubbadhu iyyuu nama dhibaa kun bare namuma bakka kin balaftaami wayii ta'ellee masuurii garuu namni masuur kana miidiyaa irratti wallaalan jiru bareedinaan ta'e qabeenyaan ta'e ejjetinaan ta'e waa hundumaan ta'e mee masuur kana mee maalaaf masuuruu abbaa kiyya kaa shamarranii hangana na gaafate jedhee miidiyaa irratti bahee dubbateen beeku abbaan qabeenyaa gurguddaan kun jechuudha ati immoo kolkollee kee afarsaa asirra shamarran 13,000 afaanumti si salphatu obboleessoo dhugaa rabbi afaanumti naan hin qaanoftu yoo kanatti amma bileen cabsuudhaaf deemtu dhugaa shamarran keenya bileessu hin cabina inni yaada albaa rabbi isa baa takkitti namni adii jannoo gaafate hin jiru namni jaalala isa gaafate hin jiru namni dhugaadhaan osoo kan jaalatan ta'e kan akka masuurii kanneen jechuudha abbaa qabeenyaa gurguddaa akkasuma bareedinaanis ta'e amma mee mucaan kun bareedina moo qabeenya isaa qabamu mee maalitti shamarraa maraatti rabbii keetii ijoollee sila
buskuuti kan fakkaatu kan isa caalu meeqatu jira kun buskuutiin kunniin ijoolleen dhiiraa wannan kun akkam jijjiiru kunniin. Eentu jaalalli nu gaafate jettee guyyaa takka shamarran asirratti nu baasanii nu dubbatanii beekan. Kun qaraaqamboon dhufeeraati shamara sanuumuun qaanu boroo shamarri maal gooti boroo subii maal gooti rabbii keetii mee subii maal gooti shamarran. Natti rukutteedha balbala qutqutqu natti goote xiqqishuma narraa bushaa narraa illee hin bareeda yannoon jedhu narraa bushaa wanti kun haasa'ee namni miidiyaa irra nafii galleen jedhu xiqqoo taa'eetuma gadi albaa dhugaa rabbi na aarse dhugaa rabbi shamarran naan dhiifama naa godhaa warri dhiiraa jechuun dhiira tokko dhiirumatu dhiiruu irratti duula jira maaliif nuti shamarranii maqaamaa nu balleessare amma jecha shamarran dhugaa rabbii gaafatte eessumatti jaalala gaafatte. Ande odoo masuur ta'e eeyyee masuur iyyuu yaada kun iyyoolee takka lama akkasumalee namni akkasitti kumni kudhamee kana gaafate jedhee masuur guyyaa takka akkasitti waan akkas baasee hin beeku. Osoo gaafanni odoo masuur jedhe irraa bareedalleedha. Nama dhugaadhaan nama gaafatamuu qabulleedhaan jechuudha maali waanuma hundaanuu bakka qabeenyanis ta'e bareedinaas ta'e bakka uffannisaa ta'e waanuma hundaanuu inni waan ofii kan eeggate jechuudha bakka seera ofii kan eeggate kun immoo kolkolleen yaa rabbati na baasi nama ajaa'ibaa barra ani kasee jattuudha ajaa'ibee barra mucaa nama kun reeffu gadi ba'e barra amma mucaa amma beendee fi jarra hunduu akkuma ibsaan jedhuyyuu kuni feesbuukidhaan adii gaafatte jedhe tuu feesbuukii adii gaafattee walitti shaarala lakkaawwate shamarran bichaa guurratee jechuudha. Kaan immoo tokkokkii irraa walitti guurratee warra adiis fuula isa gaafatee ishee walitti dadammaratee ka'ee tuun immoo hiimoodhaanis gaggaafachuu oltanii achirraa dhaqee walitti dadammaratee ida'attee 13,000 godhate lakkaawwate jechuudha. Tanoo si gaafateere ende anillee amma ittiin ka'aa qofachume amma dhiirota na gaafatan. Anillee dhiirota mesijeriin naa barreessanii fi dhiirota adii koo feesbuuka jala jiranii kan peejii jala jiran kan tuktukii jala jiran kan waan hundumaayyuu amallee nan gabaafadha qaamaan hin godhare anillee qaamee beekamtee tanaallee ta'uun dargaddaa amma akkasitti gabaasee jechuudha. Ajaa'ibuma qabnaa bargee gisee tokko ajaa'ibaa barra. Namni yoo beekamtii argachuu barbaade waan nama hamilee cabsu maasuqa waanuma ofii hojjetee jechuun beekamtii argachuun qabu yoo waan tokko ofii isaatii uumee hojjete amma shamarran isa gaafate harma waan fakkeessine kana maa fakkaata amma kun dhugaa rabbii waljaa dhugaa rabbii nallee taasifina namni maa fakkaas jettee illee hin jedhina rabbi hamilee nama cabsaa barra jechuun nuti shamarranii hamilee nu cabsuu barbaade takkasaatti nuti nama hamilee si cabuu mati obboleessoo nuti nama jaalala si gaafatee muti yookiin immoo abbaan jaalala si gaafatee harkatu malee nuti warra jaalala si gaafate shamarran jettee walitti hin qaban eebeluu jedhiti baqaa isaanii tarreessi gadi baasu yookiin jechuudha yookiin immoo asirraa nuti hin gadi alba'iin dhugaa rabbii jechuudha inde shamarri safuu beettee jetti nuti akkuma barumsa keessattuu baranne nuti osoo akka fedhii keenya yookiin 75 ta'eeti dhiira oofuu hin dandeenye jechuudha garuu nuti obsa qabna waa hundumaa hin obsina jechuudha. Kanaaf amma shamarratu baasee nama gaafata jedheeti inni maqaa balleessuudhaaf shamarran keenya maqaa balleessa. Eessatti namni kun eessatti ati kan teechituma takkaa oolti immoo kitaaba meeqa si fixe daftara meeqa si fixe kana barreessaa ooluudhaaf maqaa namoota kan hunda ajaa'ibummaa barbaadu dhugaa rabbi jechuudha. Namni waan haasa'u hubachuu qaba. Waan haasa'u miidiyaa irratti maalidha? Boru nama guddaaf xiqqaatu nu arga. Namni waan sobni illee namarraa hin bushaa hin qabamu jechuudha. Kun amma akka soba ta'e nama addunyaa mara deebi'ee jechuudha nama hundumtu jechuudha. Akka kun soba jechuudha. Kun amma waan dhugaalee dubbate namni isa amanu hin jiru jechuudha mucaa kana dhugaas hin jira. Sababni isaas hin soba kaa eessatti shamarri 10,000 yaa rabbi 13,000 madadeetu sa'adii gaafate. Torbammoo obboroo dhuftee balbalatti rukutti. Torba obboroo dhuftu suni maatii biraa kaatee dhufti immoo mana kiraa teechi mee sallee addaan nu baasa obboleessoo eessatti mana kiraa teechi mana kiraatti gibbii keessa teechee dhufti immoo obboroo kana halkanuma kaatee kumaashii kaatee maatii biraa fiidee dhuftee si gaafatte. Maal obboleessoo akkamitti sirraa bushaa kuni fifu ajaa'iba qabda. Annaa baay'ee tokko nama dhiba dhugaa. Mee viidiyoo kana yeroo biraa irratti deebinaa nagaa naa ta'a fayyaa ta'a olitti deebinaa.